Doktoro tokkoof waamicha hatamtamaa isaaf godhame hatamtamaan gara hospitaalaa dhufuun uffata isaa geeddarachuun gara kutaa baqaqsanii hodhutti fiige. Doktorri kun osoo fiigaa jiru abbaan mucaa jalaa dhibame kun balbala kutaa sanaa jala taa'ee bo'aa jiru arge. Namichis akkuma doktoricha argeen harkaan qabee dhaabuun ati maal ta'uu keetii mucaan koo du'uuf jireenyaa fi du'a jidduu osoo jiru ati eessa deemte maal namni itti gaafatamummaa isaa ittiin dhagaamne nama akkamiiti ati jedhee bifa aarii fi lola fakkaatuun itti dubbate. Doktorichis dhiifamaan asiin turre akkuma naaf bilbilameen fiigaa dhufe ammas obsa godhadhaati rabbiin kadhadhaafi jedheen. Namichis maal jechuu keetii akkamitti mucaan koo osoo du'u obsa godhadhu naan jettam osoo mucaa kan kee ta'e akkana naan jettu jedheen. Doktorichis akka seeqatu ta'e lubbuu rabbitu kenne isumatu fudhata rabbiin galanni si haa ga'u jedhaa jedhee ariitiidhaan kutaa baqaqsanii hodhutti seene. Abbaan mucichaas gubaasin giggoom isarra ga'ee beekutu namaaf beeka jedhee gungumaa oliif gadi deema. Sa'aatii muraasa booda doktorichi kuticha keessaa seeqaa ba'uun abbaa mucichaatiin rabbiin galanni haa ta'u mucaan keessan fayyee jira baga gammaddan ammas rabbii keessan galateeffadha kana booda yoo gargaarsa barbaaddan narsoota haasofsiisuu dandeessan jechuun uffata yookiin gaawonii hojii isaa ofirraa baasee fiigee biraa deeme. Daqiiqaa muraasa booda narsiin takka dhufte. Abbaan mucichas narsittiidhaan doktorri kun mucaan koo maalirraa akka jiru akka gaafadhuuf illee yeroo naaf hin laanne jedhee ammas bifa aariitiin gaafate. Narsittiinis kaleessa mucaan isaa balaa konkolaataadhaan waan jalaa du'eef yeroo duratti bilbileef sana awwaalcha mucaa isaarra ture. Awwaalcha irraa ka'ee dhufe. Erga mucaa keessan yaalee isiniif oolche booda amma mucaa isaa awwaalachuuf jarjaree fiigaa deeme dhiifama jetteeni. Yeroo kana namichi jalqaba irraa kaasee hanga xumuraa lolaa jechoota babbadaa daddarbaa ture. Mataa isaa harka lamaan qabatee ofirra gadi taa'ee jechoota dubbate hundatti saalfatee mataa ol qabachuun itti ulfaate. Angama kootiin jechoonni fi gochoonni namichi kun mul'isee na aarsee jira. Haa ta'u garuu isattis murteessuun natti ulfaatee jira. Yaa obboloota koo waan namni tokko irra jiru osoo hin beekin waan ta'e daftanii namatti murteessuu fi namatti quba qabuu fi namaan waa jechuu fi namaan rabsuu fi namaan wallaluu fi daftanii hin murteessina. Booddeen gocha keessanii gaabbii hamaa sammuu keessanii ta'a. Dhaalattammoo adara rabbitti amanuun barbaachisaadha. Obsa doktorichaaf rabbi